Mimmaan keenya irra keetti dhangalaasna. Ilmoota abbaa owwaaluu dadhabe. Abbaat ilmoo isaa owwaallachuu dadhabe. Hin salphanne dura keetti hin xinnaanne. Mimmaan kanan kabajja. Beelofne bo'aa jirru. Shaalaa baadalaaboo. Mana dhabne mana si gaafachaa jirru. Nu dhageessennee si amannaa. Ati abbaa abboota keenyaa duwwaa miti nuufis abbaa keenyadha. Dhaloota kana tuffattee bara kee garaan kutattu. Dhaloota kana ciigaatee garaan kutattu. Al tokko gadi nuuf jedhi. Kunoo gadi jenne fuula keeti. Kunoo lafa dhoofne fuula keeti. Kunoo addaan lafa dhoofne fuula keeti. Sitti tolataadhaan kunoo addaan lafa dhoofne biyya keenyaa biyyaa jirra. Dhalootaa biyyaa jirra. Iyyi gara kootti kan jedhe si mitiire. Jecha iyyaa baafna afaan keenya keessaa. Caba laphee keenyaa sitti mannaa. Madaa garaa keenyaa sitti mannaa. Iyya garaa keenya iyyaa jira lubbuu keenyatti iyyaa jira dura keetti. Imimmaan keenya dhangalaasaa jira dura keetti. Nutti baay'ate dukkanni. Dukkana keessatti ijoollee godhannee dukkana keessatti guddisnee dhiisnee deemaa jirra. Abbootii salphatanii gurguddoota xinnaatanii. Iyyaa jirra dachee keenyatu dhiiga quufee hin ciigee. Sareetu foon namaa quufee waaqayyoon dadhabne. Hin dadhabne kunoo nutti ulfaate. Ati akka jette mitiiree. Warri baan keessa sitti ulfaate gara koo kottaa kan jedhe si mitiire. Addaan lafa dhoofne kun abbootiin iyyina dura keetti. Haadhati ilmoo wajjin badee ilmootu dubbachuu hin danda'amne keessadha jira. Tole galatoomi marroo mee amma atillee akka madooftettiidha qaamni mootummaadhaa kan haasa'u madooftee akka naannoo biroo jirtuu fi namoonni yookiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatanii akka jiranidha kan deemaa jiru. Waraannis immoo xiyyaaraa fi lafoodhaanii kan jedhanidha kan haasaa jiran namoonni. Waraanni amma deemaa jiru kun maali atis dhuguma madoofteettaa? Egaa mootummaan kun bukoonsaa garmalee jalaa isaatii lameenni siin jedhe isa kana bukoo bilcheessuu dadhabe sana lafuma bukaa'ee jirutti qodaa bukoo sanatti qadaaduu barbaaduutti kan inni jiru. Marrooni ana miti, marroon nam tokko miti, marroon amma waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa marroon sirna gadi dhaabbate. Ani madaa'uun ani du'uun waan jijjiiru tokkoyyuu hin qabu. Ani waan kana amaneen itti seene. Sirba dhaqanii morman dhokfatanii. Waan hin keessa jiru kana, waan hin dalagaa jiru kana barbaadee naa ta'a jedhee amanee itti seene. Amanee akka itti seenu kana taasise immoo cunqursaa roorroo gabrummaa. Kana keessaa kan hin bahuu danda'amu falmiin ta'uu hin beeka. Falmiin ammoo kufuu fi kuffisuu, madaa'uu fi madeessuu ni qabdi. Amma garuu wanti adeemaa jiru ani madaa'uu yookaan madaa'uu dhabuu sana osoo hin taane ololaa naannoo kamirrattuu odeessi akka wal keessa hin deemsifamne ukkaamsanii sana booddee immoo olola miidiyaa kallattii tokkorra qofaa dhangala'u kan mootummaa gadhiisuuni uummata abdii kutachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo abdii kutachiisuuf waan deemaa jiru. Kana tooftaan amma deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates harka kennachuufis hin jiru. Ani madaa'uu yookaan ani du'uuf miti kan inni qabsoo gaggeessuu jiru. Jiraatus dhibus marroon amma sirna ta'eera. Sirna abbootii irree gabrummaa bara dheeraa Oromiyaa irratti gadhaaban buqqisuuf adeemsifamu qeerroof qarree Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo hunda hammate jechuudha. Kanaaf jiraachuu fi jiraachuun dhabuu kiyya waan jijjiiru tokko illee hin jiru waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo
daa'ima kaleessa mootummaan abbaa irree kun daandiirraa walitti qabee leenjisee bobbaasee jiru akka gaariitti kunuunsuufiittidha jira jechuu yoo dubbiin sii galatan. Kaa rakkoo keessa jiru garuu gidduu kanatti uummata keenya. Duulli kan miilanaa kan inni baname uummata kana waraana bilisummaa Oromoo irraa adda baasuuf duula baname jechuudha. Kanaafi kan kiyyaa rakkoo tokko hin qaban. Nagaan qabaa qabsoorra jira. Quunnamtii waraana guutuu waliin qabaachuutti jirra. Quunnamtii mootummaan kun kutuu hin dandeenye qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna lafarratti qabatee quunnamtii diriirfatee hojii guyyuu hojjetu tolfatee jira. Kanaafuu mootummaan kun kana gochuu adda kutuus hin danda'u hin dandeenyesi waggaa darbee amajjiyoona kana akkasuma kaa quunnamtii kutanii duulli eegale har'a waggaa ga'e jijjiiramni gama kamiinuu mootummaan kun fide hin jiru. Har'asi kaanuma waggaa darbee sana deebi'ee lafa qabsiisuuf yaaluutti jira hin baasu. Dhumaatii hamaa waraana tooftaa lolaallee dandeettii lolaallee hamilee lolaallee hin qabne ijoollee haadha hiyyeessaa torbee tokkoo fi daandiirra ari'anii gadi guuranii fidanii fichisiisuutti jiran. Wanti adeemaa jirtu kana dhoksuuf ammoo miidiyaa harkaa qabaa kallattii tokkorra qofaa ka tajaajilu sanatti dhimma ba'a mootummaan kun. Wanni adeemu kanaa fi kana qofa. Tole galatoomi marromee gaafii koo itti aanutti ogguun cehuugaa amma naannoo lixa Oromiyaa kanatti guutumaan guututti neetworkiin hin jiru bilbila sararaayyoo haala ittiin addaan kutantu jira uummatumti naannoo kanaa maal keessa akka jiru quban qabnu ati akka ajajaa waraanaa naannoo sanarra socho'uutii fi naannoo sana sirriitti beekuutti uummanni maal keessa jira uummanni Oromoo naannoo biroo jiru dhaga'uu barbaada uummanni koonyaa maccaadhaa maal keessa jira amma maaltu jira uummanni. Uummanni machaa Oromooni lixarra jiru qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa walii galaa keessatti wareegama guddaa kafalee haala har'a jiru kanarraa fi kaleessa irbuu Oromoo hunda waliin seene qabatee adeemu keessatti qopheeffamee qofaa hafeetu yeroo itti ooyiruu isaarraa mi'aan sassaabbatuu fi buna ciratu itti duulameetu akka bosonuu ari'amee ijjeefamutti jira lafa qonnaa ofiirratti. Akka inni hagabu, akka inni beela'u, akka inni sassaabbatee ooyiruu isaarraa mi'aan isaa gumbiitti hin galfanne mi'aan isaa diidatti badudha taasifamaa jira. Sagantaa yeroo dheeraa irratti hojjetamaa turee fi kuni ta'aa jira yaa Oromoo jennee himataa turree fi wasuwaataa turreetu hojiitti hiikamutti jira uummata Oromoo lixa jiru kanarratti. Uummanni Oromoo bakka biraa jiru sagantaa Oromiyaa yerootti Oromoo caccabsuun itti duulu diinni bara dheeraa hojjetaa ture galma gahaa jiru kana callisee ilaaluun gaafata seenaa hamtuu galmee seenaa hamtuu irratti galmaa'utti jira. Kanaaf immaan keenya irra keetti dhangalaasna ilmoota abbaa owwaaluu dadhabe abbaati ilmoo isaa owwaallachuu dadhabe hin salphanne dura keetti hin xinnaanne immaan kanan kabajja beelofne bo'aa jirru shaalaa baadaalaamoo mana dhabnee mana si gaafachaa jirru nu dhageessennee si amannaa ati abbaa abboota keenyaa duwwaa miti nuufis abbaa keenyadha. Dhaloota kana tuffattee bara kee garaan kutattu dhaloota kana ciigaatee garaan kutattu al tokko gadi nuuf jedhi kunoo gadi jenne fuula keetti kunoo lafa dhoofne fuula keetti kunoo addaan lafa dhoofne fuula keetti sitti tola taanaan kunoo addaan lafa dhoofne biyya keenyaa biyyaa jirra dhalootaa biyyaa jirra. Iyyi gara kootti kan jedhe si mitiire jecha iyyaa baafna afaan keenya keessaa caba laphee keenyaa sitti mannaa madaa garaa keenyaa sitti mannaa iyya garaa keenya iyyaa jira lubbuu keenyatti iyyaa jira dura keetti
imimmaan keenya dhangalaasaa jira dura keetti. Nutti baay'ate dukkanni. Dukkana keessatti ijoollee godhannee dukkana keessatti guddisnee dhiisnee deemaa jirra. Abbootiin salphatanii gurguddoota xinnaatanii. Iyyaa jirra dachee keenyatu dhiiga quufee hin ciigee. Sareetu foon namaa quufee Waaqayyoon dadhabne. Hin dadhabne kunoo nutti ulfaate. Ati akka jette mitiiree. Warri baan keessa sitti ulfaate gara koo kottaa kan jedhe si mitiire. Addaan lama dhoofne kun abbootiin iyyina dura keetti. Haadhati ilmoo wajjin badee ilmootu. Yoo maatiin lamaan godhanne bira fuddi. Abbaan kiyya haati kiyya seenaa akkamiirra turte jettee isin dubbatti jechuudha. Kanaaf waan yookaan borullee seenaa isin tolchu maqaa isin tolchu hojjedhaa bira dabraa. Dukkanni har'a dukkanootetu bari'uun isiillee hin oolamtu. Wanna bari'uun isii hin oolamtu. Hamma feetellee turtu bariin isii hin oolamtu. Kanaaf isin osoo jaalala namaa hin laalin jaalala lammii keessanitti taraa jaalala lammii keessan ilaala. Abiyyoota mootummaan ni egaa ni kufa. Wanti dabrine kamuu hin jiru ammoo haalli namaa hin ta'ullee hin dhufulle. Wanti har'a hojjetamaa jiru kun waan dhugaa namaa wallaahi biyyattii san keessa wanti har'a ilma namaa faana waan hojjetaa jirtu abiyyiin daggafatte. Wanni abiyyiin namni qeequuf waan biraa osoo hin ta'in abiyyiin daggafattee lammii keenya duubaatti. Kana beekuu qabdan maaliif abiyyitti namni xiqqaan guddaan afaan qabaa hin jedhina. Namni biyya san geggeessaa eenyu mataan biyya sanii eenyu abiyyi. Wanti har'a hojjetamaa jiru kunillee mootummaa wanti bulchaadha abiyyi jedhan malee faanu hin jedhan. Nama bootaa san jiru maqaadhaan. Kanaaf akkasin laalaatii lammii keessaniif sagalee ta'a. Ani nama jalaa gabbaa guddaallee dubbatu na jedhamu. Silaawwan dubbatan baay'eedha galatooma waan galchite Faatimana. Irraa deebiin irraa qabsaan itti qaloo. Nooroo bilcheen. Tokkoffaa irratti kan hin jedhu inni suuraa fiidiyoon kaatan umarroos ta'e jawaa isa kanas ta'e abiyyi suuraa fiidiyoon kaatan gizee kana miti Oromoo koo gizee kana miti Oromoon tokko taanee uummata dhumaa jiru kanaaf uummata nu jalaa buqqaanii dhumaa jiran kan du'aa jiran kan mormarraa citaa jiru kan gubataa jiru kanaaf sagalee ta'uu qabna malee paartii abaluu deeggartaa eegalee deeggartaa kan keenya ergaa dhaabuu qabna bakka amma kan hin jedhu keessatti tokkoffaan kanaa. Ati jimmaadhaa tarsiidha jechuun ifnee Oromoon tokko kan nu fixaa jiru kan biraa jirtu isan wal fixuudhaaf kan sabni biraa wanta argite dhuftee nu fixaa turte. Abiyyi deeggaruu dhiisnee gizee kana miti isa lafa kaadhaa jaalladhaas lafa kaadhaas marroos jaalladhaa lafa kaadhaa isa gizee kana keessa tokko taane yoo wal qabnee jiraanne diinni nu waasu jechuudhaan kan yaadu. Diinni isa nu adda facaane harka nu godhee gammaddee wal nu fixaa jirti. Kanaafiyyuu nu tokko taanee harka wal qabu qabna nuti Oromoon tokko taanee isin jedha. Yaani kan qofanuma naafillee hin taane inni marroo fiidiyoon kaatan inni abiyyi fiidiyoon kaatan dhugaa dubbachuudhaaf naaf hin taane. Inni kuni harka rukutuudhaaf jedhi jechuudha kun naaf hin taane sooratti. Kanaafiyyuu suuraa ofirraa kaasaa intanaadhaaf iyyaa uummataaf iyyaa sagalee ta'a uummata keenya dhumaa jiru. Anis yaadumaan qaba yaadni nan qabu yeroo kana fakkeenyaaf namni suuraa jara kana fayyadamaa jiru nama Oromoodhaa quuqamuudhaa jechuun itti dhaga'ame akka yaada kiyyaatti. Ajandaan siyaasaa yeroo biraa ta'u namni namummaa isaatiif sagaleen ta'amuuf qaba. Wallahi dhiiga keenya kan jalaa dhumaa jiru. Nuuf hin gallee nu biyya ormaa jiran toleen wallaalle malee. Har'a fakkeenyaaf inni fakkeenyaaf waraana adda bilisummaa Oromoo achi jira jedheeti akka kana
ummata nagaaroo kutaara miti. Boris utuu jarri osoo waraanni bilisummaa Oromoo Jimmaan galee Jimmas akkuma kana Boris kana nurra ga'anii keessadha. Warri suuraa yeroo kana fiddanii fuuldura keessan kaatanii maqaan waan kanarraa eegaa sagalee maqaa mootummaan hin darba hin dhufas mootummaan achitti. Ni turre kaadhaa bu'alee. Kanaafiyyu maqaa keessaniin uummanni biyyaa arraffamaa jira. Mootummaan immoo hin darbaa hin dhufa achitti nafu. Ajandaa siyaasaa dhiistanii uummata dhumaa jiru kanaaf utuu sagalee taatanii kun jechuudha namatti gammadu fakkaata jechuudha. Yeroo kana uummata akkanarratti mormi namarraa muramaa jiru yeroo kana fiddanii mootummaa fuulduree kaa'achuun keessan sirrii miti qaba. Kanaafiyyu duutii biyyaa wajjin hirribaa jedhan. Kanaafiyyu uummata sagalee ta'an sin galan. Yaanni keenya hundiyyuu kana. Suuraa filafiitiin kaatina. Garaan nu gubate uummanni nu jalaa dhume. Suuraa maali? Yeroo kana paartii kamiiniyyuu hin deeggarina. Oromummaa keessan qofa dhumaa jiru qofaaf falmadhaa. Eenyuun iyyuu deeggaruu hin qaqqabdu. Garaa keessantu beeka. Oromummaa keessan uummata nu jalaa dhumaa jiru. Dhiiga kan keenya lafee keenya kan nu jalaa gubataa. Yoo kamiin iyyuu ta'e nu guba Oromoon dhiigni tokko soba.